حماس عقب لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما حدث في غزة يا dalkeeda ka ceerisay safiirkii Suudaan u fadhiyay magaalada Asmara that was fighting for the liberation of Eritrea led by هذه المعتقل الإدارية الشيخ مصطفى محمد أبو عرة وذلك بعد نقله Time for this war to end and end in a way where بأن يظل ممسكا بعقابنا يخنقنا متى Moltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan aammee fuula miidiyaalee addunyaa irraa gabaafaman dhageeffatamuu qaban Aljazeera, Al Arabiyaa, Al Masira, Irna, Hindustan, Times of India, Associated Press, Interfact, The Wall Journal Straight irraa sursugan arganne gurraan isin geennati jalqaba irratti kanneen jalqaba dhuftan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama like gochus hin dagatinaan gafoota oduutiin dursina. Isaayyaas afaan warqii duraanuu hinaaffaan lagattee ammas seenaa sana deebisuu isaatiif akkasumas qoonsilaa Suudaanii of keessaa ari'uudhaaf sa'aatii 72 kennu miidiyaaleen Afrikaa News, CGTN, Reuters, Reporter, Middle East Monitor gabaasuu irratti argamu maaltu ta'e Suudaaniin akkamitti walitti bu'an gabaasa bal'aa dhageettu. Sabarii har'aa pirezidaantiin kaadhimamtuu bittaantuu Ameerikaa Kamala Harris ejjannoo namuma fakkii Ameerikaanota dachii warra adii kana ta'uu qaba ture jedhe Hamas. Waraanni Israa'el fi akkasumas ammoo Hamas lola cimaa itti fufuu fi Hamas caasawwan babal'ifatuun Israa'eliin naasiseeti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya jettiiwwan Ameerikaa mootiiwwan mootota jedhamanii jettiiwwan keessatti beekaman F-35 har'a Hizboollaan haleelamaniitiin lubbuun paayileetota hagoof ba'ee jedhame kun miidiyaaleerra ijoo ta'ee jira. Ganaan humna mujaahidoota kan Filisxeem Sheek Muhammad Mustafaa Abu Horraan onkololeessa 30 erga ciisanii booda dhibee strookii isaanitti hammaateen addunyaa kana irraa boqochuu fi yoo xiqqaate waggoottan 40 oliif Hamasiin kan tajaajila turan kulli rabbii isaanitti haa tolu jechuudhaan ibsa kennanii jiran. Ejjannoon pirezidaantii haaraa Ameerikaa addunyaa guutuu biratti jechoota hoogganoota siyaana biratti gurra hin hawwatiniin murtoo dabarsuun seenaa guddaa injifannoo filannoo dhufuu isiif ta'uu dandahaman Siister Kamala Harris addunyaan wal gaafachuu irratti argamti. Muummeen ministeera Firaans dorgommii olompikii irratti humni shororkeessitootaadha balaa dhoohinsa baaburaa dhaqqabsiisan sakatta'iinsa itti fufuu miidiyaaleen gabaasanii jirani. Muummeen ministeera Ingilizii haarofni Kiyaar Smaartar heera idil addunyaa utubaa tika nageenyummaa addunyaa fi eenyummaa kamiinuu firummaa kamiinuu ta'e qaamni waamicha godhameef heeratti dhiyaachuu qaba jechuun mul'ii Neetaanyaahuu kutanii jiran. Teelaaviiv irraa akkasumas har'a ejjannoon qondaala waraanaa kan humna qilleensaa bahe ammoo addunyaa gurra qabachiiseeti jira. Kanaaf deebii ammoo ministeerri haajaa alaadhaa kan Iraanii kennaniitiin jiru. President Isaias Afwerki, Information Minister Yemeni Meskel on Monday said embassy in Khartoum after labeling the Arab country as state biya Abi Ahmed iyo sidoo kaleeto madaxweynaha wadanka Eritrea siyaasi Afwerki hase yeeshee hadda xilligan la waraansi humna furgaatu Suudaan kan General Muhammad Hamdan Dagalo mootummaa biyyoolessa guddicha Fattaa Buraan gidduutti deemsifamu ji'oota 15 lammiilee facaasee lubbuu hedduuwwan galaafatuu fi ona kan taasise Kaartumiin dabalateetiin yeroo itti fufee jirutti haalli amma qabatamaan Eertiraa fi Suudaan gidduutti argamu addunyaa yaaddessuuf gaanfa Afrikaatiif gufuu ta'uun beekameeti jira. Dhibee hinaaffaa bara 2018tti wal aanamuun akkasumas galmee shororkeessummaa jala karaa muumicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin kan bahee fi maadhee shororkeessitoota jedhamuun Ameerikaa biratti daran kan jibbame Isaayyaas afaan warqii
hinaaffaan kun itti deebi'uun yoo diqqaate doktoroota gurguddoo barbaachisa jedhamee jira. Qoonsilaan kan Asmaraa jiru saffisaan sa'a 72 keessatti gadi dhiisee akka ba'u kan jedhu dubbi kaasaa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanaan walqabatee Israa'el duddubbee kana jirti jechuun dhagama. Sababni isaatis haala amma qabatamaa jiruun Suudaan akkasumas naannawa wajjiin Iraan hariiroo godhuudha barbaaddi kan jedhu dhagahamnaan Israa'el tarii Eeltiraatti kaasuu dandeetti kan jedhanis xiinxala ijoo miidiyaa yoo ta'u buufata galoo galaanaa Eeltiraadha Israa'el qabaachuu ammoo maddeen taas wabeeffatanii fi Tribuun gabaasee jiran. Eritrean President Isaias Afwerki and several movements fighting. Where leaders of the neighboring countries have signed a joint declaration of peace and friendship and conflict after a multi-stage ceasefire. People, peace in Eritrea. Yaaliin araara biyyoota hedduu taasifame warra bu'aa fi warra du'aa gidduuttis taasifamu yaalii araara guddaa fi abdiin kan itti horatameef torbeewwan lamaan dhufu keessa Itoophiyaa Finfinnee handhuura biyya keenyatti gaggeeffama kan jedhame gamtaa biyyoota arabaa dabalatee tattaaffii muummee ministeera Itoophiyaadha qaamota lameenuu dhukaasa dhaabuuf gara waliigalteetti ceesisuuf abdii guddaa kan horate ta'uu gamtaan Afrikaas beeksiseeti jira. Yeroo kanatti hinaaffaa tarii muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad gara Suudaan imalan kun Isaayyaas afaan warqiidha gubuun oolle kan jedhanis hin dhabamne. والقدرات التي يمتلكها نتنياهو وحان الوقت لنترككم مع كلمة أبو عبيد قوانين العالم وأنظمة البائسة فأقدم بالأمس وكان قادة العدو ينتظرون ganaan humna mujaahidoota kan Filisxeem Sheikh Muhammad Mustafa Abu Hurraan onkololeessa 30 erga ciisanii booda dhibee strookii isaanitti hammaateen addunyaa kana irraa boqochuuf Sheikh Muhammad Mustafa yookiin Abu Hurraan dhibee kanarraa dandamachuu waan hin danda'iniif hospitaala keessatti wal'aanamaa turuudhaan addunyaa irraa boqochuun jannatul firdoosiin rabbiin isaan haa waafaqu jedhaniitiin gaggeessuu isaanii dirree lolaa irraa Abu Ubeydaan ibsa baasaniiti jiru. Nutis fuulli rabbi isaanitti haa tolu kaayyoon isaan kufaniifillee kan caffee jannata isaan dhaabdu haa taasisu jenna. Inni mujaahidoota Gaazaa kan Filisxeemota walakkeessa Gaazaarra gara Israa'elitti misaayiloota haaraaf rooketti wajjin dabalanii magaalaa Ashkelon jedhamtu Israa'el irratti miidhaa dhaqqabsiisu Times of India, Al Arabiyaa, Al Jazeera fi Times of Israa'el gabaasanii. Gabaasni kun akka jedhutti erga ajajaan humna qilleensa Israa'el Hamas, Hizbollah, Houthi fi akkasumas warreen isaan ergan qiyaamaa boombiitti roobsuuf jedhanii booda ta'uudha gabaafamee jira. Kanaan wal qabatee magaalaan Ashkelon kutaa kibbaa Israa'elitti kan argamtu ta'uu fi yoo xiqqaate Palestinian Islamic Jihad jedhamuun gaafatamummaa fudhachuursi maddis gabaasee jira. Israa'el gama isiitiin madda dhukaa kana guutumaan guututti holqoota dhedheeraa qaban waan ta'eef barbadeesse yoo jettu Beeta Haaniyaa naannoo jedhamutti ammoo taankiin gurguddaan Israa'el lama barbadaa'uu yoo himamu Beeta Haanoon Kifaar Yehudaa bakka jedhamutti humnoonni Brigeediyaal Qaasaa Maadhee Haarawaa fi humnoota takkaa nuti hin argin kan humna meeshaa waraana gurguddaadhaan har'a nuun lola oolan jechuudha Times of Israa'el gabaase. Kanaan wal qabateetiin diippoo waraanaa rukute kan jedhuu fi loltoota 6 battalatti galaafachuu Alqaasaa yoo himu kanaan wal qabatee ammoo maddi miidiyaa Times of Israa'el akka jedhutti qormaanni guddaan giddu galeessaaf kibba raafaa irraa akka isaan qunnamee kutaa Gaazaa gibbaa dabalatan loltoonni 7 kan ajjeefamanii fi dubbiimaan waraanaa kan Daani'eel Hagaree akka ibsetti heelikooptariin tokkos Birgeediyaal Qudduusiin dhahamuudha mirkaneeffataniiti jiru. Kanuma wal qaxxaamure lolli cimaan deemaa jiraachuuf humni haarawaa Hamaas hin ta'in kan isaan qunname ta'uu fi giddu galeessa kibba raafaa daranuu cimaa akka ta'e ibsanii. Humni cimaan Naatizaariim caasaa humna misaayiloota qabu kun kan hedduu cimaa ta'eef akkasumas nuuf haarawaa jedhu waraanni Israa'el Birgeediin Alaksaa ammoo kan Al Yaasiin 105 bakka jedhamutti taankota Merkebaa 3 barbadeessu Al Arabiyaan damee afaan Arabaa yoo ibsu gama biraatiin keenya
meetira 150 irraa misaayiloonni akka dhukaafamanii fi loltoonni 3 battalatti galaafatamuu 4 madeessuus himamee jira. Adoolessa 25 loltoota 11 dhabuus Israa'el ifa kan uummataaf goote yoo ta'u kutaa kaaninuusitti loltoota shororkeessitoota Hamaas jette 100 ol ajjeesuus himte. Humni mooraa 98ffaa adoolessa 22 Samariyaa fi akkasumas ammoo Tul Karim iddoo jedhamutti loltoota Hamaasiin lola cimaa gaggeessuun dhagahamee jira. سواء كانت في الشمال على مدى القطاع في الجنوب. هاريس عقب لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنما Hawaasni addunyaa dheekkamsaaf dhaadannoo Netanyahuun paarlamaa koongirensii Ameerikaatti taasiseen dheekkamsaaf dhaadannoo Netanyahu paarlamaa koongirensii Ameerikaatti taasiseen osoo daranuu aaraa jirtu pirezidaantiin kaadhimamtuuf itti aantuun pirezidaanti Baayiden Kamala Haaris gara Netanyahuutti deebistee ibidda qabsiisuun ammoo dubbittii addaa tana jaboo afgaaffii miidiyaalee taasisee jira. Uummanni miliyoona 2 qe'ee malee beelaa fi dheebuun saaxilama walakkaan miliyoonota ji'ootaaf hawwii guyyaa tokko midhaan argadhaa jedha otoo yaadu daa'imman osoo harcaan maali mirgi namoomaa kan jedhamu bulchiinsi Israa'el sirna dimokiraasii jalatti kan jiru akkasumas herri idil addunyaa maal jedha osoo sitaate gaaffii jedhuun mata joonjeessite pirezidaantiin kaadhimamtuun kanumaan wal qabateetiin sagalee guddaa argachuu fi egeree fuula dura yookiin bara 2014 ji'oota afuriin booda kan gaggeeffamu filannoo pirezidaantummaatiifis sagalee argachuu sarpiraayiziin guddaan pirezidaantii duraanii Barack Obama irraa har'a kennameef jedha Reuters. Kana wal qabatee akka NBC'n Ameerikaa gabaasetti Netanyahu jala murtee kan himte kanaan booda barriif gadaan akkasumas ammoo boqonnaan dhukaasa Gaazaa dhaabbatee jira. Jala muree fuullee koo akka dhaabbattutti kanan sitti himu kanaan booda rasaasni tokko kan dhukaane waltajjiirra teessanii teessoora teessanii guramtoota akkasumas kanneen hedduu Ameerikaanota jechuun maqaa kaawwamte Sister Kamala Haaris Benjamin Netanyahu wajjin sa'aatii tokko akka waliin mari'atanis miidiyaaleen dabalataan ifoomsanii jiran. Palestaayinotaaf yeroon kun yeroo itti mirga keessanii fi eenyummaa keessan sirnaan karaa heeraaf heeraatiin Israa'el wajjin dubbattan waan taateef kanarraa fi balaarraa akka of qusattan jechuun dhagahame. Donald Trump wajjin kan wal argan Benjamin Netanyahuun deeggarsi Ameerikaa akka itti fufu Donald Trump gaafatan. Trumpis lolli Gaazaa akka itti fufu fedhii akka hin qabne Benjamin Netanyahuun ibsuun Benjamin Netanyahuun jedha ABC akkasumas ammoo Times of Indian hedduu Ameerikaa abaaruu keessoo isaanitti kan calaqqisiisu mallattoon irraa mul'achuun dhagahamee jira. المقاومة في تنوع سواء في قطاع غزة أو في الضفة أو في جبهة بلومبرغ نقلا عن حزبولا يرو أدداتي مسايلوتا غرغدا إدو أكسمس كاتوشا روكيتي جدامون دانغا إسرائيل لبوبسا كان توري في قندالتو تهدو أمو سببا جيتي وموتي جيتي جدامون بيكم F-60 F-50 35 Ameerikaatiin haleelama kan ture har'a immoo seenaa addaa hojjete jettiiwwan Israa'el wal faana hariiruudhaan tiyyaan nabaasii dhiyeessuu isaanii sursugni miidiyaalee garsiisuudhaan Hizboollaan cimee jira jechuun dhagahame. Akka almaadiyaa wabeeffachuun miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiranitti ibiddi misaa'ilii lafa ol furguge hanga faana jeetti jalatti bobahaa kan deemuu fi misaa'illi akkanaa kun maali jechuun addunyaa wal gaafachiisuu fi Israa'el adabattee taa'uusi maddeen kana wabeeffatan Middle East Monitor gabaasee jira. Ministeerri muummee Ingilizii Keir Starmer lola haaraa Netanyahuun taasisu gamtaa Awurooppaatis taate Ingiliz hin deeggartus qubas hin qabdu. Heera idil addunyaa ICJ ammoo kabajuun qaamota waamaman kamiifuu dirqama. Netanyahuun kanaan booda Israa'eliif hin barbaachisu. Israa'el dippiloomaasii akkasumas jibbiinsa hawaasa ishee addunyaa biratti calaqqisiisaa waan jirtu dubbii jedheen mul'ii Netanyahu kute jedha. Akka The Wall Journal Street maddeen qabatamoo akkasumas Newsweek Interfact wabeeffachuu gabaasetti muummeen ministeera Ingilizii Keir Starmer Netanyahuun yeroo hedduu lola akka dhaabuuf erga aangootti dhufan gorsanis dhagahuu hin dandeenye jedha. Reuters toota keenya oduun caayaa kana fakkaata horaa bulaa addunyaa keenyaaf biyya keenyaaf guddinaa fi jaalalli haa waaru.